الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عباده منهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار. معاشر الإخوة والأخوات، أحييكم بتحية أهل الجنة ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبلين ربي سبحانه وتعالى قرآن خيستي كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت، لبون شفتي دوا دندمتي، نمني غرتي دوا دندمني هنجيرو أبدا. إذن إيغا غرتي لبون شفتي دوا دندمتي خيرين غرتي نمني خنقودو قبو دواف قباو دبون قبري داف قباو دبون namni kun yeroo hedduu gartee duniyaa tana gartee isii malee akhiraa yaaduu dhabuun abnaa'u duniyaa nu goota. Aksarunnaas irra guddaa namni gartee abnaa'u duniyaa ilmaan duniyaati. Nuti irra guddaan ilmaan duniyaa ta'uun hin barbaachisu. Ilmaan akhiraa ta'uutu caala. Eega gartee duniyaa tanarra waaruun hin jirre, irra turuun hin jirre, abbaan fooqii ijaare, abbaan xayyaaraan fiige, abbaan xayyaara mataa isaatiin deeme, abbummaan fedhe duniyaa tana namni irra turu hin jiru. Mee duniyaa tanarra askanni nama yeroo ammaatti umrii isaa amata 200 taa'u jira. namni amad 200 jira umriidhaan, nama amad 150 jira injiru. irra guddaan ummanni kiyya umriin isaanii ama 63 je rasuuli salawatu rabbi salaamu alayhi. wa qaliilun waatiqo je man yujaawiz, namni gartee 63 dabru ni xiqqaata yaa jara keenya. akkuma rasuuli salawatu rabbi salaamu alayhi je ergamaan rabbi ama 63 itti qadu'e rasuuli salawatu rabbi salaamu alayhi ama 63 khadabru ni xiqqaata. idan li'ayyi duniyaa mee gartee duniyaa tamiif miliyeenara taate fooqii ijaarte waan feete goote maallaqa qabaatte dachuma galta. kullu nafsin zaa'iqatul mawt, lubbuun cufti gartee du'a dandamti. du'a dandamuu kee beeki akhi fillah gutakalleewu soomana keessaas soomana alaas itti yaadi diin rabbii kana baradhu akhiraatee dalagadhu. akka gartee namni yoon dalaganne hin jiraatu ja'anii gartee sitti mansanitti akhiraas yoon dalaganne faayidaan qabdooti. akhiraas yoon dalaganne faayidaan qabdu inshallah isiniif bana himoo. akhiraas yoon dalaganne maafi faayidaan takka keeysan jirtu duuba. tanaafuu gartee namni maal godhu qaba? rabbii tokkicha gabbaru, rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa gabbaru jala keenya. tokkicha gartee samii fi dachii uume, rabbi subhanahu wa ta'ala sami uume, khadachi uume, kana qofa yaammadha, ana qofa gabbaraa je isa gabbaru ta'i waan biraa jalan fiigini wanni biraa takka sin baaftu. eega gartee aayanni tun kullu nafsin zaa'iqatul mawt eega je rabbi subhanahu wa ta'ala lubbuun cuftii du'aa dhandhamti eega je anin du'u nama jau takkaa dhageessee mi'ata. ani gartee waraana gartee miliyeena takkaan qaba. sigalee waraana ajaa'ibaa miliyeena takkaan qaba. anin du'uu mootii je askan nimeet. waraana miliyeena tokko isaan odoo marsuuti malakul mootiin dhufee luruyi keessaa fuudha. naaf yati dhiisime ayyee. malakul mootiin waraana isaa gartee gibbii isaa guutuu yoo marsan sigalee F500 fedhu haa dhaabbatu. maal gootiif maal godhaaf waraanni dillisan maal godhaaf maal godhaniif waraanni dillisan wanni isaan godhaniif jira jara keenya
والله ومان قرانيف تناف يروه يدو قرتي مچاوا أنا أفو قام ربي عدي بنون جاء إن شاء الله بارك الله فيكم قرأ قرتي إمو دبرة إمو إسنيبنا إن شاء الله ترتيبا قافنا تنافو إن شاء الله ولا تكونوا أبناء الدنيا إلمان دنيا انتهينا يرو يدو إلمان دنيا ورسل عنه إلمان دنيا ور ربا نياتو إلمان دنيا ور قرتيزنا في بدي في وانا دا فرشودك هؤلاء أبناء الدنيا إيه دلي ملي حرام دلقو ملي وانتك كوبان كبنيجو وانتك تنافو إلمان دنيا ربي ننقلني إيمون تندو السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم أيه عندو بتو تناب جرخينيا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيه شيخ كم نجامي ليه في رجلتا؟ ليه في رجل جاتن كبا؟ أيه متيو تكا فوده كده كان كريستيانو ترتي إسلامي شيرين فوده. ديو كنتن أبا في زرا تكا خنا جنو سندي دبان مرت دويه. أبا يصير صدقاء خنا شو ينديسي أبان كافرة. بان كافره. صدقاء مال كنا ترى أنا رما خنا شو ينديسو وادك. Fakkeenya amma abbaan kiyyalee rabbi rahmata godhuu fi dhiyootanu ramadaan hunda duraan jiraatee hoggaa maqaa dhoyine faa rabbi rahmata godhuu fi faa walumaan akkami danda'amti hin danda'amu abbaa keetiif abbaan kee muslima irratti yoo du'e rabbi rahmata godhuu fi dandeessa abbaan isii kufrii irratti du'e waliin rabbi rahmata godhuu fi haraami dhorka abbaa isii nama kaaf kufrii irratti du'e rabbi rahmata godhii fi rabbi gartee jannata hanaa qananii sun شريعة كيس جرت يا ربي على رمي في الليل شريعة كيس جرت رب رحمة أقولوا فين انتات أما كفر رد أما اللي شيخ قام مدنا رتي متيون أوغان أسمتي عن سعودين جرت على بابكان باسو شيني أكلمت قا سنيت مقا ورثاني بك كريستانا هذا عدد رهب سيفا رهب مسلمات يتو جرمالي وصم بيتن دولين شيء نسمتنا خانة أقوله نمني سي إسلامي خجرا عاداتي وبلش خجر عادات سنود على عاداتي تنجرتو أيه أباني سينجرو وانا كنا كم وين خاخي شوني أباني سي ويجرا أبان نجرو بيجرا achumatti sheekni ni khasii godhe eessatti riyaadi moo riyaadi sheekottichitti ni khasii godhe ni danda'ama akkas ni danda'ama ayyee kaafii biraa dabalachuu danda'a dabaladhu duraan masgiida tokko hafan itti qabee beeytee biyya teenyatti gaafuma ayyee dubbadhu
السلام عليكم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ. يا اوكي دافي تكان دابا بلغة خيرا كوني دكوبا نما سيري تبودي جاني أكا أرام انتيني تي أكا مترايا كندندا سيري قرآن الرايخا قرآن الرايخا شيخا كجولو تكارتين ما كجولو تكارئ تكارو تياماتي الرايخا يكس قرب رانجر اوكي أيه دلتا أي biyye arraa laaffisuu fi biyye arraa saphilisuu eessa jirti abbaa du'e ka du'e biyyeen isee eeggatti ati irraa salphisuu fi irraa maarree haa godhu jechaa oltu su'aa takka. Salaamu alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Dhiyaaddo. Gaafiin yoo toomaan dura laylii salaataa turte amma tiraamii yeroo salaatamu witriin salaatamaa laylii inni laylii dhumatti fudhatamu attattam jedhee. Isa laylii salaataa jechuu keeti eega taraawii jiran. Duraan yoo fakkeenyaa layliin salaatamaa ramadaana keessa immoo attattame taraawii salaatamaa inna taraawii sagadamee ka'e witriin salaatamaa attattamii jechuudha. Layliin. Taraawii yoo salaatte taraawii yoo kudha takka salaatte laylii yoo gartee 8 jaha yoo salaatte sumaatii miti. Yoo immoo taraawii immoo rasuulli dura wal dhabde ulamaa'in rasuulli salawaatu rabbi islaamu alayhi Aishaa waan jettu ergamaan rabbi soomana keessaa fi soomana alaas kudha takka oliin hin idaane hin daballeetti kudha takka salaataa soomana keessaa soomana alaas. ولكن علماء قرين الصلاة مسنا 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 صلاة الليل مسنا مسنا جاء لما نانغا فيتو ديدا ميسدي فيتو انغا غرتي انغا دنديسه صلاة دنديسيا ورجاو جرا علماء غرغدورا تنافو اتيوان غوتو صلاة تراويح صلاة الليل اللي صلاة دنديسا يو فيتها صلاة الليل ديفته تراويح صلاة دنديسا. جزاك الله خيرا لكم رجوسنا ديرت. آمين آمين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ كنت قافين قبا أيه قافين كي حادتي يعني نقبا مدن ديته وما كان سوون دندينه Coggaarra bakka tiraammoowwatu coggaarraa kan ka'e irra jira jedhanii ni hojjetu ammoo olitti dhufa baammoon kun ajjeesuuf funyaan isiitti bayaa. Kanaaf jecha achirraa baasaa hin soominii anitti akkaataa inni gaafatamu akkaataa inni irraa bahuu qabu gaafadhee irraa baasaa hin soomin jedheeni akkamitti irraa baasuu qaba amma sooma kana. Kan soomin ja'uun eenyu doktora? Anatu hin dandeenye fi hin dandeenye ajjeesuuf itti kaaraa immoo olma dhufee yeroo kun kamiyyuu sooma kana guyyaa lama bichaa soomte. Raammoon coggaarraa keessa jiru dhaga'i yoo isin waan nyaanne raammoon coggaarraa keessa jiru ol ba'ee funyaan hin ba'a. Funyaan hin ba'uuf itti kaa'ee ajjeesuuf funyaan hin ba'uuf itti kaa'aa kaalaasaan akkatti sirraa baasaniin gaafadhee sirraa baasaa hin soominii jedheen. Garuu yeroo ba'ee ni qaba. Maa jettanii? Yeroo bahu ni qaba isin jee yoo gartee isin qoonqoo nyaanne coggaarraa irraa ka'ee raammoon kun funyaan inni ba'a. Bakka ajjeesumaaf walitti ka'ee yeroo hundaayyuu walitti ka'ee yeroo inni dhufu bakka kana ajjeesumaaf akkanatti godha itti obboleettiin seenaa himtee ani seeratti gaafadhe sirraa baasaa akkan soomne jedheen. Bar yoo gartee isin ka gartee kan nyaanne taate raammoon san funyaaniin dhuftee ni baatii isin yeeyu jira. Tammaati jettu. Hin ba'u ajjeesuuf itti ka'eetuma gaggabsa malee hin ba'u qajeela raammoon kun hin ba'u irraallee ba'ullee hin danda'u hin dadhabeera mana yaalaallee geessee.
أي أموان ستي من بيتا ونجرو شريان علماء ولا فخاين نمني توكو يو غرتي دكوبستي دكوبا غرتي إرا فيون كجيلمو دكوبا فيون كجيلم نجرا دكوبا غرتي فيون كجيلم نه أكمل غرتي دندي أمنه سن وانغورن مسكين الرانياتي سن دكوبا مو فيون كجيلمو دكوبا فيون كجيلمو تاتي إيغا فيون بودا سومنا سن كفلان أما وانغو تن أما نتكنا مرتي غورو دندين دكتورا غرتي دكتورا أمانما غافدا يو دكتوري أمانما سلك كيسين إسان غرتي سومنون قبل بيلا غرتي دندياني سومنون دندياني دورغا دا جانيو غرتي إسان مرتي غورن أكاسيتي غرتي نياتر راباسن يو خانمو أما نتي وانتا كغورون دندينيو دكتورو غافتو مالي أني ماما مرتي غورون دندو سيغالي مواني سينجي شيك أكاس sheekota barmana yaalaa geesse dadhabe amata sadii kana kulli haati yema dhikkuba bakka bara dhengaddaarraa qabe baran illee taanuu itti caale. Ebar laal maal seete hawaan gootu sheekota gartee biyyaa gaafatan sheekonni biyyaa laalanii doktoraas gaafatanii akkasii murtii godhan malee anamma akkasii murtiin godhu sigalee waan isin jechuu fedhe. Inshaallah. Akkas. Ayyee. إن شاء الله جزاكم الله خيرا. ربي سيعافي سماته إن شاء الله. آمين. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سجلي الفول. أستاذ سجلي لي اسمه. كابون دندو ما سجلي. يكون يجيب بطولة دفارين قابلتها. يوان خباتات يرو براد أول. يوان براد وان براد أفتشوا فيته وان كرتير صدات يرو براد أول ملي أما غرق أفتشون إنتو. وان براد انتهين وظفا زكاة. زكاة. إيه. ده بتلبسوا الجنيه ثانية. عافي أوبس. أيه. دبر. صح. Dibalama. Ay CV maaf. Kuma jambaf. Enita rakkata beeytuuf miskiinaaf bikka lamatti qooddee maallaqa sifira jiru kana birrii 5,000 kana miskiinaaf erguu dandeessa. Akkas feetu warra wallootiif illee erguu dandeessa. Rakkoon qabu. Ayyee. Kami dandeessa amma gurra qabaddu jettee gaafii lamadaa ammaa sonneeti gaafii lamadaa oliin kaasaa akkasii gaafadhu.
ومزاكا قافتشوف قرون نقب سيفته ما دي متي حجايبا نما يسيدا كيو جراسا هاي جانيت وقرون كبوف أيه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيه Gaafiin qaba. أيه Gaafiin kiyya waa'ee zakaati. Zakaa qarshii kuma Suudii 19,900 irraa akkam kennachuu hin danda'amne. قرشي كم ريالكم كورة سجلي 19,900. ريالكم كورة سجل أو ريال اللي ميكا شرف متى فانو تيما ريالكم كورة سجل في دبا سجل ريال سعودي قرشي كورة تكت شرف مو ميكا شرف بري توبيا دفع الدر باوري بيتن قرشي كورة نمو قرشي كورة تك قرشي كورة تك دوينا ميك كم دبا لما في كورة سديتي في دبا سجل أيه warri mun jiru go mega qarshi kudha takka mo qarshi kudhan birri guddaa qabdi qarshi an beeytu ati sharafa Itoophiyaa aya qarshi kudha takka yoo ta'e kudhanii fi cina na fakkaata 13 13 ta'e qarshi 13 kuda sadi yookaan kuda afur hayya kuda sadi dhaqe kum kuda sagalii fi 900 qarshii kuda sadi haya kum 200 fi olkee bo hayyee kum jaa fi 500 akkanarraa baase kuma jaha Itoophiyaa 500. maallaqa Itoophiyaa kum jaa fi 500 irraa baase. Nama ofii yoo kennan hin ta'u haadha akkootii haadha xiyyaati. Haadha teetii akkoo teetiif kennuu dandeessa yoo isiin miskiina taate hoomaan qabaanne ni dandeessa. Miskiina harka namaa jirti salaattillee dadhabduu danda'a ijaanillee dadhabduu nama umurii fagaateetti. Hin salaattu. Salaatu nama salaatu nama dadhabe nama harka nama jiru dadhabdee ijaanillee wajjiritti. Maaliif salaata akkam loomtee if wallaalte moo salaata onni salaannee maal? Laa salaattii nama dadhabee salaattii nama harka namaa dhaqee salaattii haadha xiyyaati an jirtu intala biraan intalli immoo oo ni salaatti ishii bira teetti ishii ni salaatti ni salaatti kaa salaatu ishii salaattii akkas ayyee yakka miskiina gartee waan takka rakkattuu gartee yoo taate ni dandeessa irra baasu. Yani harka namaa jirti ani rakkinni ishii kanuma garuu salaattii hin dandeechuu. Kudha sadii dhayeetiin jira ayyee jara keenya warra komentii galatooba gahee bakka dhaabaa 13 kanaati dandeessa ni dandeessa. Okay sheekh inshallah jazakallah khairan rabbi mulkina alayhi galatoome ayyee egaa warra maallaqa buusa asumaa eedan isin laalaa isin warra maallaqa buusa. Assalaamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Sheekh akkami? Nagaa fayyaa. Hayri gaaffii wayita kan qabaa? Ayyee. Dullatti arabaa wayita akka biraan dalagaa sababii soomanaa kanaan wal dhabnaa soomanaa hin soomtu hin nyaatti yaani of beekti rakkoo biraadhaa hin qabdu. Dullattiin arabaa tun. Nyaata kana naasanii irratti wal dadhabnaan immoo soomana akkamitti hiiktaan jedhaanii yaani dhukkuba hin qabdu dandeettii qabdiin deemtiin agartiin dhageessi. Umrii isii hanguma meeqani taate? Umrii? Taqriibaan 86 jedhanii. 86 yoo taate meebi beelan hin dandeenye fa'aa yoo gartee dadhabatte. Dadhabduudha. Akkas ani immoo nyaata kana hin kennu yoo wanti kun gaafadhee karaa shari'aatiin tahee yoo waan na ayyamu tahee nan kennaaf jedheni
intalli isheetii akkami jirti kennii sun qabu gaafadheen jira irraa hin baasaan jecha akka sadaqaa wayiidhaa jirtu. Eelaan maal seete wanni jiru yoo gartee namni dulloomee wayita dulloomee amas 90 dhibba maalii gizee dhaqee dubartiinis daftee gartee waan dadhabattuuf amas 80 waa yoo taate namni gartee gizee dulloomee wanni jee beelan danda'u akka ijoollee xiqqishoota beelan danda'u hukumii gamas deemaa jechuu Allahu alamii amma ta isaanii tana nuti gartee yoo umriin gartee toora amas 80 waa taate dubartiin ana rabbi umrii qacollotti dheereeyse kanaafuu akka ijoolleetti gartee beelafaa yeroo hin dandeenye jira Anas ibn Malik radiyallahu anhu wayita gartee amata 100 waa ta'e radiyallahu anhu sahabaa ergamaa rabbi nyaata baasa miskiina nyaachisaa jechuu furee akkas ani zero kanarran gahu jechuun nyaachisee rakkoo hin qabu jechuudha on talti ani gartee ulamaayichi gaafadheeti anirraa baasuttiin jira nyaata yaa nyaattu miskiin irraa nyaakisuttiin jira osin jette ulamaayichi gaafadhe haala isii gaafattee jechuu obboleeytiin intalti jechuu ulamaayichi jirtu gaafattee ani nyaataan irraa baasu jira ummaati yaa qoonqootti kannee itti kanniif gaafadhu isii ulamaayi gaafattee gartee wanni gootee jii gaafadhu ayaa هاي جزاك الله خيرا. أكاسي كونغو مسكينة كونغو دوركين. هاي. أيه. السلام عليكم. السلام. سكالي الفول. كي أنا وارمو. يا. ما يد يا نواري مو انا براك انا انواري ابوش يا نواري مو انا براك انجا ايه اكو ما ديت شيخ انواري ايه لا ابوش يا نواري اوانو ما يا ابو غافدو غافي دفتمي نيمبي سغلنتي يمبيتو سغلتي يت غافي دغه والله bakka kaduba gaafii dhufte kamitti gumee kajbo sheekhan waari miti ma ettame anukuno annan beeytu qoqan atini alai birra jirtani khalas sagalen sanatu beeytu na bra wajha tanna fatata sagalen abshir kuno anuma asay uno live ina anuma nagartu aywa galato ma akinje akkam jetteme live la labbar ne tada jirra kamiti heni kun live ke sanati dubbatu di etini mallaka riyala kuma 37 waggaan irra naannay abo ati ni riyala kuma 37 qabda alhamdulillah bo khanuma garte akkana wali qabatte ma sha Allah riyala kuma 37 kasibi riyala kuma 37 waggaan irra naannay osoo mallan isaa ubiyalleen ergamne ma amanni irra naannawe biyyattiin ergamne riyala kuma 37 ma sha Allah rabbi ziyadi sitti aidau qarshii kum 12 fi dibba qarshii kum 12 fi 25 baafta kuma 12 fi qarshii 25 okay kuma 12 fi kuna sadiin hin dhawe beeyteen gati laaladu laalal an qarshii kuna sadiin hin dhe riyala tokko qarshii kuna sadiin hin dhe yoo kuna takka tees kuna takka an dhoyte kannita sigale no sila akka banki sitti ku asadi anin beeku sharafatti ergitan fakkeenya yoo qarshii kuna sadii ta'e qarshii kuna sadii hin dhoyteeti yoo kum dhibba afurii fi waa ta'e 40 fi qodda sigale waan isin jiru amma mallaqa kana riyaaluma asii baasamo Itoophiyaa akka Itoophiyaatti birri Itoophiyaa keessaa baasa anama birri Itoophiyaa deebis birri torba kana aya meaf akkasumatti obsi karaa gabaaba Itoophiyaa obsi ayye inni ta'uun beeka asharafa 37 baankiin beeku malee sharifa alaatiin waa ta'uun beeka birri Itoophiyaatti keessaa baasamoo riyaaluma keessaa baasa kuma 12 kan meaf ayye aya
هاي ريالة دي بس أقلي في دمي شمباس ريالة سعودي دي بس أقلي في دمي شم ريالة سعودي دي بس أقلي في دمي شمباس ريال متي سيما بكا ريال متي خراج بابا بس أقلي في دمي شم أكاس سيقلامي كيكا أوه إيه ناقلي جرا مالك جبه سيمبو بس أقلي في إيه مالك ما قولي بس أقلي في دمي شم مالك أس جبه فدو سيالام فورين مني Jala tuh mah amma sai bakiya to ko gaane si gafa tu de ma akantane din arganne tana fadda gama na ce tini tijinne itikenne gafa sai was vidde dufte ayye taate ya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh akam shi anwar jirtani baga jiratan ana ga alhamdulillah ma sha Allah baga jirate tille rabbi muri si ade reso amin ulman ifama no bara bara sagalen ke sana kalibi kana miti isni miti jenne baaye no jenne ifama no bara wallahi abshir umatibit kale kale singa fachu barbadu na sai bilbil baitani ti pakena vishano ramma no ti asitti orri suudi jiru kun zaka basu barbarne garabiya arbu mo wahli ni jenne asitti motu ruza binnet ni miskin asitti jiru kan ni akami on zakatul fitri bantami zakatul fitri zakatul fitri wangotu yo miskinni garte ci jirate suudi yo miskinni jirate wa warri suudi nyaat ruuzate paastate timirate wa warri suudi nyaatu baafta miskinni yo jirate suudi yomo yoru rakkoon qabaatu ni rakkata baasiitti jechuudha rakkatuma gartee suudi jirutti ruuza bittee baafta rakkoon qabu akkas galato ayya awo advertising to jinkite السلام عليكم السلام عليكم أو دبر السلام عليكم زكاة الفطر يوم الكنية لا لا في أشيء شوفي دبر وورثودينيا pastade imirate وورثودينيا تو لا كيف دبر قاعد يقول السلام عليكم لايف شوفي دبر بليس السلام عليكم أختي لايف سبرا جو شوفي بيجو دك السلام عليكم دبر ويا ربي دبر أختي السلام عليكم أنا قوم إنرجي نرى في التأخذ السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله أستاذ كم نجا فيا أستاذ قاهين قواي أيه guyyaa tokko masjida keessa salaataa yeroo salaata zuhr taane jamaa godhanneetumaan erguma jamaan dura ture jechuudha. Namni tokko nu fuuldura bu'ee nu salaachisaa jira. Salaata Allah akbar jedhee seeneera. Namni jira ammoo masjida seenuudhaaf adeemaa jiru alhamdulillah jedhee yaaduma sagalee ol kaasee dubbataa deema. Ayyee. Inni achumarraa ka sagalee san dhagaye oluma fuudhee sagalee alhamdulillahi rabbil alamin godhee maqaara eeru salaachise subhaanallah jedhaa namni hin dhageenye waa takka isheetitti akkasuma salaachise. Salaanni kun salaata kami zuuriidha? Akkasuma zuuriidha. Imaamtichi isin dura achi bahee tokko dhagaye kaa obsi. Imaamtichi achi dura bahee Allahu akbar jee hidhate. Gurbaan kan ulaarraa ol seeneeti akkamatti sagalee ol fuudhee alhamdulillahi jee.
imaamtichilleen achumaan alhamdulillahi qara'uu eegan alhamdulillah isaa jedhu dhageenye achumta sagalee fuudhee qara'e subhanallah innaan hin dide sagalee mal fuudhee akkasumatti ittiin nu geesse achi isaa masalaa sana irratti akkam ta'uu qaba tureeyyu. haya eegas yoo duba rakaa tokkicha rakaa lama daaratis ammas ol fuudheetuma qaree lammaffaa lammata suma subhanallah nu hundi jennuun salaatiin hun geesse. haya geesse salaama baafatee tumaan deeme salaamni keenya sun amma akkam ta'a asirratti. sujudu saawuma gootan sujudu saawii innillee hin goone waa takka gaa silaa aslan ol fuudhuun hin qabu goone homaa numaan dhaqneyyuu. hoo qaaddaatu huma ajaa'iban humaan hin beeku humaarraa diinirraa humaan beeku na fakkaata salaata gartee ol fuudhanii fi qaban kanas irraa waan beeku na fakkaata gurbaan Akkasi gaafii lammaffaa dabalachuu hin danda'amu. ayyee Amma namni tokko wal jaalatee fakkeenyaaf Faate Maammadoon jechuudha. Akkanuma waadaa walii galan kun waadaa sanii turtan amma dura. ayyee Garuu jarri waadaa walii galanii waadaa san immoo diigan isii yoo deebitee nama san kan abaartu ta'e abaaruun isii kun akkam irratti nama san irratti wanti ta'uu danda'a. dubra dardara wal jaalatanii jiran waada walii seenan isiin kaatee waada diidee kabiraa heerumti inni yoo abaare yookaan isii inni dhiisee tabiraa fuudhaa isii yoo abaarte waan sana abaar sana waan godhaayi gaafiin teetan akkasii duraan dursee waadni nuun jiruu sin yaju jira taakka ji waada wanni jaamaan jiru namni wal jaalannaan waluma fuudhu taakka isiin gartee inni siin fuudha jeeni fakkeenyaaf siin fuudha jeeni guyyaa keessaa hin taanee fi dhiisee yoo tabiraa fuudhe mirga qaba gartee isii wanni abaartuuf hin jirtu wanni abaartuuf hin jiru koon nama abaaruun hin taatu Okay, inshallah. Dabalachuu hin danda'a gaafii tokko. dabaladhu meesii keessaa dhumtu Suma kana dhaama fakkeenyaaf waadaa waliif galanii hin jarri kun maallaqa fuutee isarratti inni na ergi hin jenneen garuu fuutee nama san irra ergitee turte siin. hayyee Inni garuu na qarqaari hin jenneen. inni na qarqaari hin jenneen numa jaalata malee inni numa jaalate waluma jaalatan malee inni na qarqaaris hin jenneen maallaqa narratti ergis hin jenneen faateen irratti ergite Isiin ergiteerti mallaqni kun garuu gaafa sargii amma wal keessa waan seenuu fi kan isaatiif kan isii kun wadhee waan jiruuf gama sargii sanitti yeroo deebi'a wanti kun haraaman ta'a. hin ta'u maallaqa isiitiin sargii godhuu hin danda'u maallaqni isii ka isiin irratti ergite ni kanniteef moo odoo ni kaan godhatiin kanniteefi mee adda baasi bika tana Osoo maanikaan godhatiin mallaqa kana irra ergiteerti siin. jechuun irra erguu kana Sargii godhataniira. irra erguu kana nuu jabeesiif irratti ergite moo waan kana adda baasi nuu jabeesiif irratti ergite moo gartee walumaan gartee itti fayyadamnaan ergite amma asii beektaa biki Walumaan itti fayyadamnaa sargiidhaafillee haa ta'u rakkoon qabu jechuun. sargiifillee rakkoon qabu walumaan itti fayyadamna hayyee gaafa kan dubani gaafatte Sargiin jechuun ergameen gaafanne isiin inni kun nama sana irratti booda wanti rakkoo qabu wayii jira kan jedhu. yoo gartee isin fedhinnaa isiitiin aruuzaas waliin nuu taati hoo ettee irratti ergitee waliin aruuza nuu godhe abshir itti gartee fayyadame atis keetis irra fayyadame yoo etteen umaa rakkoon qabu guyyaa keessa gaafaateen gisee aarte nama gaafatti gaafa isiin gaafattee inni qopheessuun dirqama. Shukran jazakumullahu khairan. Ayyee galatoome ayyee. Ebeita mirqaanteeti gisee mirqaanteef waan qabdu faatee maallaqa ni kanniti guyyaa kaan gisee inni aarsee askanni maallaqa kiyyaan dirqama taati qopheessuu qabanne ayyee assalaamu alaikum. Oo. Salaam alaikum Sheekha. Wa alaikum salaam warahmatullah. Akkam Sheekha na Nagaa fayyaa. gaafii takkaan qaba. Gaafii takkaan qaba nama dhumaami. Sheekha naa dhumaami. Eega hin beektu ati kanatti. Gaafii takkaan qabaati. Gaafii takkittiin illee nama tokko kadhalaati gaafii gaafachuu ni na tolfaatte naa gaafadhaa jee amma lakkoofsa kee kana akka nanitti irra dawwalee. Oo galchaa fiddee dhufte gaafii galchaa kasoo gidda gartee dursanitti.
ni dhagiyan bilbiluma keessa jiranii akkaan jeete. akkam jette mee gaafadhu ayyaa. Ani gaafa duraa haajootti jaadha abbaan kiyya addaa jaani. Ayyee. Ana haajootti abbuma kiyya bira na dhiiftee deemte naa daa'imaati. Haaya. An gaafa xiqqeenyaa an abbaan kiyya akka malee na godheeti eegasillee guddadheen dubra ta'ee heerumee dhaalee gaa'eeti digada gisee shari'aa baradheen kan abbaa keetti san hin taane naan jaani. Gaafii kana akkamirraa laaltaa ammaatii abbaa mana kiyyaa sayin adda yaaneetiin jira ammaatii. Qoy dhaabu abbaan isii haadharra dhiisee gartee biraa deeme hammani kaa godhe kun abbaa isii guddise moo abbuma isii dhale san? Abbaa isii dhaleetiitu. Aajoo siidhaa isii daa'ima haati abbarra darbitee kuti abbaa isii dhalerratti. Ayyoon isii abbaa isii dhalerratti darbitee deemte. Hayyee. Abbaan isii kun gisee isii jabaatte itti taphate. Hayyee. Wa inna ilayna raaji'uun. Hayyee. Amma anammoo itti guyyaarraa dubbanne garaa keessa qabadheetumaan taa'u jira azaaba duniyaa harkee eegasillee heerume ilmaan dhaqdhale abbaa warra kiyyaa sin addaa jaane eegas giseen shari'aa gaafadhu. Ni kan abbaa keetii san hin taane abbaan kee waan ammaa dura sitti taphateef gudeedee jiruuf hin taane naan jettee shari'aan ati akkam gaafii tanarraa kam jettaa? Gaafii ajaa'ibaati. Ayamee akkam jetta? Takka wanni jiru abbaan gartee isii gudeeduudhaan nikaan kun gartee ni taamoon ta'u laallee si deebifna inshallah ilaalla. Walakin zaahiratti akkana fakkaattii maali waan hin taaneef inshallah laallee deebina. Laallee deebisna inshallah. Abbaan garii sakraan afar shoofaa dhugee ijoollee taphataa. Inshallah ayyee ni laalla. Ayyee. Ni laalla laalee din deebisa. Akkasii ayyee laalli ajilti fardii beekoo jiranii beektaa abbaan heerumaa karaa jiranii ammaatiidhaan jedhiyaan ammoo ni kaan nuti abbaan keessiiruun ta'uu naan jettee jedhiyaan. Mee nama ni laalla akkas jeen ayyee. Ni laalla inshallah. السلام عليكم. الو. اه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايه. الو. نينا قاعد تفوف. كيف شيء زاكين كمان زاكين تيلي أنا جتي جاء رمضان هرجت يوم قران كان مرة بوته. كلي ميل. مايت. تراني سوتو. الفاس الرابع الفاس الرابع الفج جيا ميكاس الرابع الفج جيا ميكات الفج سدي تو الرابع نذكر من الرابع سه وفي كسرين تيراني كاف رمضان بورسين أنا كسباتين أما دين رجسني هنا بلي كل شيء نرمى ديما ورمضان هن أكل سوم جندا ديني أديمو كبا ديني سر أبتو ملي سومنو دنديس ديني أبتو تديس سومنو دنديس إن شاء الله جزاكم الله أكس أي غلطة يا رب نوجهك الله أكبر الله أكبر سبحان الله أيه السلام عليكم وعليكم السلام ماجد ألو عندك تفوف نعم نعم Gaafii tokkoon qaba seetu gaafii tokkoon qaba. Ayyee. Gaafiin kiyya karaa salaataa irraayi. Ayyee. Gaafii koo namni salaataa yoo salaata kana cabse yaani akkam. Salaata doo salaatu jiru yoo salaata cabse akkam cabse mee akkatti cabse hoflee cabse moo maal bineensaatti dhufe moo akkatti cabse himaka. Kolfeen cabsine amma anuma nagaruutu na biraan ta'een mucaa daa'iman qaba.
Ega suma aye mi aye. Daima qabda aye. Mucaa daa'imman qabu ani fudheetanii ganda arabaa kana dalagaa ani kilaasii biraatti narra maddee mucaan kiyya bakkee uummata arabaa bira jira hin iyye salaata asirii narra maddee jira. Dhakaa walaa bu'ee inuma iyye dijii lammaffaa giseen buu jedhu iyyinaan man kutee gara ilmoo kiyyaa kute. Gurbaa mucaa kee araboota bira dhiiftee gizee ati har'a matte gizee hidhatte salaata asrii mucaan iyyinaan salaata cabsiteetuma ilmoo ta'e bira kutte. Wuli akkas hin godhin maaliif takka ilmoo ta'e if bira fidiiti if bira kaayi salaati ilmoon ta'e yoo iyyitee salaata cabsuun hin ta'u. Lama gaafa garuu ergan ilmoo kiyya fuudhee deebii achi har'a maddeetiin salaateera garuu rasuullaan shitaan jedheen achuma naaf gala amma ta wulii sitti himu jira bara wulii waan akkasiin godhini eega takka fuula rabbii dura dhaabbattee fakkeenyaa yoo ilmoon ta'e girgiraa kasalaatti gartee yookaan fiigee salaataa yookaan cabsine ilmoo ta'e qabdee deebista qarreetti yoo gad deeme mucaan kee odoo salaatu jirtu deemtee if dura deemtee qabdee mucaa kee qarreerraa deebistee salaata kee itti fufta sigalu jira itanaafuu ilmoon ta'e yoo bikka biraa jiraattee iyyitee salaatan cabsitu salaata kee salaattee ilmoo ta'e deeftee fudhatta yookaan immoo ilmoo ta'e ni iyyaa yoo beeyte ilmoo ta'eef bira kaa'ii salaata kee salaati wulii akkas hin godhinii hayaa. Gaaffii tokko dabaladhu ayyee. Ayah gaaffii tokko namni dirree itti beeksisti ofa baare tokko rabbiin maal goonaan dhiifama godhaafi. Namni maal godhee ifa baare? Namni gizee tokko yookiin aarii namarraa isa ta'uu cinqinyaa tokko irraa isa ta'u rabbi akkana na godhee yoo ofa baare tokko deebi'ee gizee jireenya isaa keessatti obbaree ta'e immoo balleesseera gizee jedhu kana maal godhee jennaan rabbiin araarama godhaafi. Yoo namni tokko fakkeenya nama aarsee namni san gizee namni tokko isii aarsee isiin ifa baarti rabbi silaa na ajjeeseette akkas jechuudha. Laal beektaa namni tokko yoo si aarse abbaan fedhe yoo si aarse arrabbii silaaf irraa na ajjeese arrabbii silaaf irraa adagaa makiinaa gartee makiinuma jala goommaa iraata goommaa na godhe kun dhorka namni wayta ifa baaru kana za'aa gartee du'aayin qeebalamsan irra geenyaan akkasuma ta'a kanaafuu rasuulli salawaatu rabbi islaam alayhi yeroo hedduu ifin abaarina ifa baaruun dhorka kanaafuu waan akkasii ittiin deebi'inaa ifa baaruun mamnu'a walii gartee akka ittiin deebine rabbiin namaaf dhiisaa waan akkasii ittiin godhan inshallah ifa baaruun dhorka si galee gaaffii tokko immoo sin gaafadhu. Ayyee eeshi gaafiin tokko obboleettii biyya naa gaafadhu jette garuu isiin amma shari'aa jaarsisii irraa fagaatee jira. Waa'ee jaarsa jaartii dhiifnee jira. Waa'ee jaarsa jaartii soomana keessa hin jiru. Dhaabne. Laaya wanti kun waan darbe garuu waan ammaatu hin ta'in isiin. Wooma dabre sanuu waa'ee jaarsa jaartiin kaafnuun jechu jira. Alaaqa kana maali dhiifnee jira sanayyee. السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم سقلي والفورخة سقلي والفوري سندقينيو دفي سقلي والكاس هيا مال دقيني أنون دقيا ومن دقيا دفي كا سقلي چول كاس دفي إن دقيا مدين في الرابقة نمني برا عدوكو السلام عليكم السلام عليكم
Halo, waalaikumsalam kan fayyaadha. nagaa kan fayyaa Fayyaa Allah alhamdulillah. Sheekha gaafii qaba. haya Intala habootiyyaa fuudhuu ni danda'a mucaa habootiyyaa. mucaa bootiyyaan jiin kaa intalaa bootiyyaa umaji injiyyoodhaan mucaan jiini Intala habootiyyaa. intalaa booteetiin fuutee fuudhi Ayyee sheekha galata. galato ni jaalatteemi fuudhi ma haya warra mucaa ja'u jira beektaa argeetana keessa warra mucaa ja'u ni jira dubartii assalaamu alaikum Waalaikum salaam. hayyee Sheekha kam jirtu? nagaa fayyaa Alhamdulillah. Gaafii takkan qaba. hayyee Eda sawura nyaadheetti osoo bishaan hin dhuginii dagadheetti osoo hin ta'aa jiru. Azaanni natti azaaname. hayyee Ani azaana sun dhageen bishaan sana dhugee bishaan Allahu Akbar asaa jedhamaa jira dhugee soommanni koo sun kan jiraatamu. dhaggeeffadhu iraaba nyaatteeti odoo bishaan hin dhugin taa'u jirta akkasimi azaana allahu akbarii wayta azaana dhageesse bishaan lafaa fudhattee dhuyte akkasii Akkasii. soomanni kee sirrii miti dogongora guddaa Radeedhoma. qadaa kafaluu qabde sirrii miti Gaafii biraa dabalachuu ni danda'a. hin dandeesse Gaafii tokko gaafii nan qabu jedhee hunda gaafii natti ta'a nama biraallee gaafa nan gaafii akkasiin gaafatinii isheen biraa wayinaan jedhee ture. hayyee Rabbii gaaf tokko nama bilee uumu keessatti qadaritti waa murteessu fakkeenyaaf gaafa duraanii wanti namni kun islaama kiristaan wanti inni hojjetu fayyaan isaa duraan katabama yaani fakkeenyaaf. Namni kun kan azaabaas kan qajeelchus kan jallisus rabbii fakkeenyaaf akkamitti immoo gaafii kana kan jennee kan azaabaa kan azaaba galchus isaa kan ilaalam gaafii jillee dunatti ta'an. jechuun rabbii subhaanahu wa ta'ala ilma namaa kana uume qadaratti gartee waa cufa dabarsee jira dalagaan ilma namaatis cufa rabbiin katabee jira hayyee hayyee Waan qadaratti murteessee jira namni kun fakkeenyaaf gaafa badii balleessuu jedhu fedhii isaa sun taane rabbitu waan kana godhi jennaan godhaa jira. Wanti inni hojjetu hunda isaati yoo booda akkamitti azaabaaf jannata kan galchu isaa hoo akkamitti ilaalama. fedhii isaa maleedha gartee badii dalagu jira fedhii isaa maleedha zinaa godhu jira akkasii jirtaami Hundayyuu rabbi kan murteessee jiru duraan sajjalame waan katabamee jiru hojjetee akkamitti ilaalama. dhagayayyee dhaggeeffadhu rabbi subhaanahu wa ta'ala ilma namaa kana uume ilma namaa kana uumeeti lool maafuusitti waan inni godhu cufti katabamtee jirti katabamte namni tokko fedhinnaa qabaa filannoo qaba filannoo waa godhuudha godheefi jira rabbiin fedhinnaa tarabbiitis ni jirti fedhinnaan ilma namaatis ni jirti wamaa tashaa'uuna illaa yashaa allahu je ilmi namaa fedhinnaa ni qaba ni qaba rabbiin oo subhaanahu wa ta'ala fedhinnaa ni qaba ni qaba rabbiin subhaanahu wa ta'ala ilma namaa kana walaa taqrabu zinaa je zinaattiin kalaawina ribaa nyaatina fakkeenya namni tokko immoo ribaa nyaatee rabbiin ribaa na nyaachisee jechuun ni taati walaa taqrabu zinaa je zinaa godhee rabbiin zinaa na goosisee nama fotteeysee rabbiin na fotteeysisee jechuun hin taatu fakkeenya amma ati nama tokko gartee haatee gabbaata qadara fakkeenya duniyaa irratti ilmi namaa hedduu badii dalageeti qadara kana gartee qadara daliilfata waa'ee akhiraa irra qadara daliilfata fakkeenya atimma wayta ganama gartee yoo rabbii subhaanahu wa ta'ala garaa yoo teetii keessa riskii eegasii katabe mana teeysee rabbii riskii mana naa fidu ni jetta naa deebisi hin jettu akkasuma oksii miti eegaa rabbiin eega garaa haadhatiyyaa keessa naa katabe riskii ani manuma kiyyaan ta'a doolaarri asumaan natti haa dhufu
riyaalli suudii asumannatti haa dhufuu takkaa jetteet hin jenne fayyaade duuba gaa namni tokko beeyta badii dalagee waa'ee qadaraa gizee waa'ee akhiraadhaa qadara daliilfata gizee waa'ee duniyaa immoo qadaran daliilfatu ilmi namaa riskii barbaaduuf qadaran daliilfatu deemee waa barbaad dalagachuuf qadaran daliilfatu idan tanaafuu rabbiin subhaanahu wa ta'ala akkuma gartee riskii garaa haadhateenyaa keessa riskii nuu katabetti badii dalaguus wanni cufti umrii teenya gaafa duunuus wanni cufti katabamtee jirti walaakin immoo rabbiin maal nuun jee zinaa fakkeenya ittiin kalaawinaa jee zinaan godhinaa jee waan namaa natinaa jee anuma qofa gabbaraa jee lafaa ka'ee namni kun islaamummaa irratti rabbiin subhaanahu wa ta'ala ilma namaa kana uume shayxaanni guyyaa keessaa isa jallisa rabbiin immoo maal jeen aboo karaan kun illeen haayiweey kun karaa kiyya karaan xixiqqaan kun immoo ka shayxaanaati kana jalan deemina shayxaana jalan deemina anuma qofa gabbaraa amrii shayxaanni jedhu hayan jeeyinaa jee rabbiin tanaafuu duuba ilmi namaa kun ifii filannoo isaatiin rabbittis kafra sigalee karaa rabbiittis ka qabatu isuma karaa shayxaanaas ka qabatu isuma amma sigaltee waan inni siyaasaa jechuudha wanti kana goisu malee rabbi waan katabamee jiru miti jechuudha lakki katabamee jira katabamu lamma katabamee rabbi subhaanahu wa ta'ala katabe fakkeenya ilmi abalu badiini dalagaa rabbiin katabee quba qabaatu malee wani takkan taatu namni tokko yoo ka'ee lafaa ka'ee gartee subhaanallah rabbi namatti hin godhin zinaa ka godhu taate immoo rabbi subhaanahu wa ta'ala akka inni zinaa godhu katabee jira daqiiqaa akkanaatti sakandii kanatti immoo maaltu isa kana garteetti kaasee rabbiin quraana keessatti walaa taqrabu zinaa jee zinaatti hin kalaawinaa eega jee booda immoo gurbaan kun ambiyaan dhuftee ni gorsiti ambiyaan itti himti quraanatti ni ilaala waan cufa laalee immoo rabbiin isa dhoorkuu ni beeka fakkeenya namni tokko zinaa haraam ta'uu odoo beekuu ni dalaga moo ni dalaga zinaa odoo haraam ta'uu ni beekuu ni dalaga rabbiin subhaanahu wa ta'ala zinaa kanatti hin dhiyaatin jeen immoo rabbiin subhaanahu wa ta'ala wanni rabbiin quban qabne fakkeenya namni tokko hoteela dhaqee hoteelatti intala namaachi yaammatee zinaa yootti godhe amma warri qaadiriyaa warra gartee jabriyaa fi qaadiriyaa waan jaan rabbiin subhaanahu wa ta'ala quban qabu namni tokko yoo zinaa godhe eega inni godhe booda gartee rabbiin harkaa taraafikan yoo fakkeenya makiinaan takka nama dhoyte namni tokko makiinaan dhoyte yoo ajjeefte kaan aksidantii jechuudha dingatatti yoo makiinaan dhoyte ajjeefte eega namni san du'e booda rabbiin gartee arga malee achi dura gartee namni kun ni du'aa maali irraa quban qabu tuni islaamummaa keessatti kufri maaliif rabbiin subhaanahu wa ta'ala quba qaba ilmi namaa kun ka gartee rabbiin zinaatti hin dhiyaatin jeen haraam ta'uu osoo beeku akka inni dalagu immoo ni gorsa akka gorfamuu taa'u wanni kun haraam ta'uu immoo za'aa kanaa daqiiqaa kanaatti guyyaa kanaa zinaa ni godhaa rabbiin katabee jira immoo ni gorfamaas katabamtee jirti ittiin dhiyaatiniinis katabamtee jirti sigalee khayfii filannoo isaatiin deemee dalagu isa immoo rabbiin akka inni dalagu ni beeka ammoo sigaltee fakkeenya biraa sii kan na dhageessaa gaafii bareeddu gaafatte na dhageeffadhu fakkeenya biraa sii kan nabiyullah aadam abbaa keenya na dhageeffatu jirtaami na dhageessaa dhaga'u jirta dhagaan jira abbaa keenya aadamiin nabiyullah aadam akka inni muka nyaatee jannata keessaa ba'u rabbiin katabee jira lool maafus keessatti sigalee muka nyaatee akka inni jannata keessaa ba'u katabee jira rabbiin lool maafus keessatti immoo maal jee rabbii subhaanahu wa ta'ala isaa fi aadamii fi hawaan wayaa aadamu uskun anta wa zawjuka aljanna sii fi hawa jannata kana qubadhaa وكلا من حيث شئتما بكفيت الرنيادا ولا تقربا هذه الشجرة مغانا موت كلاوينا اتندياتنا مغانا في التنتقنا نخسارتن مغانا توينان جئ ربين أما هذا اللي خطبه آدمي موكا إني مغنياتو خطبه جر ربي اللور محفوظ كيستي شيطان ندفيتي آدمي مال جين ويا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى جين مغيونيات زلالم تيسو خانغوتي أركت سياق جيل شو جين جين نياتي مخسن
مخسنيات قافقان دريك يا مرت نبي الله موسى أكا رسول الله السلام نويمت نبي الله موسى وفيت آدم من قبل دريك يا مرت وان جين أتي جين مخنيات جنة خيسان وبافته أدوتنا خيسان وداب دي جين نبي الله موسى مال جين نبي الله موسى قبيت يا آدم جين أتي خربين أركساتين ومي ملائكاسي سدوچسي ها قار كساتين سومي أتي مخنيات جنة خيسان وبافته متي جين ويا موسى جين أتي موسى بني إسرائيل متي جين جين ربين إرجالا غرتي نبي غرتي بني إسرائيل سيقولي يا موسى جين والربين أتي توراة كذا تنقر رجين آدم مخنياته غرتي آدم مخنياتا توراة كذا تنقر رجين أما تافرت ودونا نؤمن دولت أما تافرت من تكا غرتي ربين لول محفوظ كذا كتب بيتو إنين بيخجين دوبا والربين كتبه في نقوم التايجين خوني مال جيتشو نمني توكو ما سيادة لغير لا لا قدرها في قدرت دلي دليدك قدر دلي فتشو انتو ما سيا غرتي مصيبه سدفتك قدر دلي فتشو دنديس مو ادم مخنياچو مصيبه سن الماني ساچو فغرتي جنة حسابات مصيبه بلا فكنيا زيغن نما دوكو خدوي علمو سرادو علمو اتكان جالت نمني سرادو مصيبه فاصابتكم مصيبه الموت يا ربين علمي بو يتسرادو مال سنجا نمني سدفه ابو غربي تخطبه ونكون قدرا أبشر أبسي سنجا نمني توكو مو دلي دلقه أني زنا نمني توكو زنا قده هاي ربي نرى كتبه متي جيك قدر دليل فتشون حرام لا يجوز أما هو سيقلته سرتنا قلته جزاك الله يقصر سيقلته قلتوي بارك غافي بعد بلدو قال إنرجي ده كنا فيتين أنقل لسلاي تيري فدا هيا قد بلد namni tokko kare funuunaa yoo funuune jedhe funuunni sun afaaniin gooba'e jedhe somban cabsa mun cabsa. Namni tokko yoo gartee funuunni yoo karraa yaa'u taate sooman hin cabsu. Uumaan ta'u soomanni ati funuunuma san gad deebisi achiin gakkutee immoo yoo gasseen si duraa balleessa. Si galee? Funuunni sun funyaanii hin taane afaaniin dhufee yaa'e. Afaanii yoo yaa'es maadaama inni liqimsiin yoo gartee funyaaniin achiin gasseenee moo? Funyaaniin seenee dhufee afaaniin bahe fakkeenyaaf funuunee yoo ka'e rafee jedhe rafii keessa sonni rafa jedhee dhufee afaaniin bahe jennaan ka'ee tufe yoo ta'e. Odoo inni rafaa jiruuf okay lafaa ol ka'ee tufee jira akkasuma oksi miti yoo gartee gadi seenin yoo gadi seenin hin furu numa tufa akkas akka gadi seenne moo eeguu qaban. Galatoom jazaakallah baarakallah feek. Ayya. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا حكم نجي أفعله. نجي الحمد لله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله يا شيخ يا جد ما شاء الله بدين يا رب دانتي والمال تنوجه. إيه والله ما شاء الله دبلني بقديات ديادو. ما شاء الله يا شيخ. نجي ورد. الحمد لله لايف يسبر يرسل شوفي به. ما جت. لايف يسبر يرسل شوفي دبر دوبلس. أيه. نجي ورد شيخ. فيا الحمد لله. ما شاء الله غافي فاتي في غافي محمد عثمان تنو رافو قبلني درا دابنا تر ايه درا دابلو تيار سيارتي سن سري باركم اتي غافي صلاتا في غافي وقت تومنا انا غافتن تومنا انا لين كان فتن اسمان فيغني كاسي برضو بين سنه غرتي بو اسمان فيغني اوكي ان شاء الله شيخ غافي ناجا بيتك في غافتن ايه وانا من اللي رانا أما فكيني أبصرنا أنا خلصا واي نبي يوسف قبل ميتي وجتني في واي سابوتا يعني أمزا بلال فا أيه أكفل مي خليو بفانا إيساس نمال على أمني تايتم التياتور على تايتم على ونقول أكم يارا مو على لنانجل والنمان سيموتين جرا دينغدا تكان رادو بديتوري لا الفيلم نبي الله يوسف جاني زليكا في نبي الله يوسف جاني
faranji arabticha gartee bareedaa tokkoo fi dhageeffadhu. jedhumata. Arabticha bareedaa tokkoo fi intaloo gartee afaan diimeeffate akka Zuleeka jedhanii Nabiyullaahi Yuusufiin nabiyyii gartee qixasaa namni bareedu hin jirre Nabiyullaahi Yuusuf jedhanii gartee araba bareedu tokko fidanii kaan taatu gartee Hamzaa ibn Abdul Muttalib radiyallahu anhu katakkaa isaan ijaa hin arkin Nabiyullaahi Yuusufiin ka isaan ijaa hin arkin fakkeeysanii shi'aan waan akkanaa gootu kan namni keenya jalatti taa'ee gartee jimaa afaan kaayachaa sigalee halkan garteetti atooraru tun baaxilun laa asla lahu hin jiru wanni akkasii hin jiru waan shi'aan gartee ummataan biizii gootu tanaafuu nama gartee Nabiyullaahi Yuusuf hin ta'in Yuusuf jechuun alayhi ala nabiyina salatu wasalaam Hamzaa radiyallahu anhu Waashiyyi radiyallahu anhu Hamzaa dhajaanii gartee nama arkan Waashiyyi jaanii gartee gurraacha Afrikaa tokko fidanii achi gartee filima kana jala ta'anii way Yuusuf kuno laa Zuleekaa way Yuusuf dhufe yaa kuno way Zuleekaan kuno waan jettu laala ja'anii gartee ta'anii laalan injiru isa zikrii godhaa quraana qaraajii warra gartee jala taa'ee asii gartee qaxiraawonni jiru baaxila waan shi'aan itti gartee ummata biizii gootu injiru shari'a salaamaa keessa mamnuu aadaa akkas. Inshallah amma shah gaafii takkas odoo jechuudha ilaaba nyaattee odoon hin azzaanne yoo teessee gisee azzaanne hanga azzaana fixatutti akka waan dhuytu san dhuguu nyaachuun hanga odoo azzaana fi nyaata nyaachuu dandeessa jaan akka kuno irra deebi odoo azzaana fixan irra deebime fakkeenyaaf ammaa tana ilaaba amma irriba yeroo san kaataa amma umataa hojjuttuu farsitti azzaana dafii isaan madhugo odoonii fi azzaana fixanne hanga azzaana kana nyaachuu si dandeessa dhuguu si dandeessa faajaa namni tokko tokko sin danda'amu Allahu akbar jedhan afaanii qabduu gad deebistaa jedhan na dhaggeeffatu afaanii qabdu dhaga'i bakka gee naagale namni tokko irribaa ka'ee sigalee odoo azaana jiru dafii fi fiigiitii booda qabadhu kaja odoo imaama muazzinni odoo azaanu jiru aboo dafii fiigiitii dha qabadhuun hin daleedu kitaabni kasii hanga azana fixuuda fi gartee distii fuudhiiti ruuza garagalchiisaana nyaadhuun hin dalaytu kitaabni akkasiin jiru azaannaan dhumatti abbaa yoo fee akka hirribaa kaate yoo azaane sumaa gartee distii fudhachuu deemu yoo azaane nyaatatti tuquun hin jiru akkas kaafaan jiru kamitti tufta kaafaan jiru hin tuftu kasi afaan jiru yoo nyaachuu jirtu yoo azaane kaafaan jiru hin tuftu kaafaan jiru ni fitta akkas kaamu irraa furannu wallaalee namni kaanis yeroo kaafaanii qabdu san itti ibsitee dhaabdaa kaanis hanga azaanuu nyaattee fixaa warra odoo ati nyaatan qopheeffatin akkuma hirribaa kaatetti gisee azaanatti gallakkise dafiiti gartee nyaata qopheeffadhu dafii odoo inni azaanan finne dafii nyaadhu siin joosan kitaabni kasiin jiru jalaatiitisan. Okay, inshallah. Shaykhani wallah barakallahu fikum. Namni hedduu yeroo takka amma wallahi waan gaafii soomana kana faa isa gisee gaafii jaarsaa jaartii din asii kana hedduu naa jaaba. Viidiyoo hedduurra waa'ee jaarsaa jaartii meeqa dabarte sanirra deebiin waan caqasnee achi dhagaajiin sanurraatti mee nurraatti mee osi dhagee. Aamin jazaakallah. Eenyu akka kiyyaatti sheekha nam beeyne sin beeyne bar. Aki wallahi mashallah ngaru nama itu dawa ni fi organi fi artis tago tu hanya macam ni tu Allah hafizukum wa Syekh Amin bro fi Syekh Abdul Hakim itu dah kadawa guys nama kembali sana odono mashallah rabbi bismillah جزاك الله غلطوا بارك الله فيك غلطوا اي السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم
maal ta'e immoo السلام عليكم الو وعليكم السلام سجلي والفود خامه سجلي والفود سجلي تشول كاس سندا geenyu meef aye fakkeenyaaf nama siirii nama hojjete kana odoo hojjetanii yeroo nama gaafa taaratu nama siirii nama godhu nama siirii nama godhu rabbiin ni gaafata akkasii jirta maal jechuun jirta nama siirii nama hojjetu kana odoo hojjetan rabbi nama gaafata nama siirii nama godhu yoo ajjeesan rabbiin nama gaafata akkasii akkas dawlaan islaamaa yoo jiraatte haddu saahiri qatlu warra jee jira sahabaan ergamaa rabbi nama siirii nama godhu ni ajjeesan sahabaa warra gartee akkas jee jira nama siirii nama godhu ni ajjeesan saahireen ajjeesan walaakin gaa yoo dawlaan islaamaa jiraatte ati ajjeesuu hin dandeessu sigalee namni siirii nama godhu immoo kaafir kaafir amma fakkeenyaaf sheeka dhagamaara ayyee dhagamaa jiraatti fu amma jira jechuun ummata dura baqa dhukkubee siniin haakimiillee dhaxxee uummata akkaan goonee fi achi yoo itti qara'anii jedhanii kana akkana jettee himatte isiin ayyee amma isiin rabbi rahmataa godhu baqa gara jara asiraa deemtee jirti no namichi tayo hin if video ni ida garbu makafalan jedhanii jechuun akka ta'eef jedhamne mee radeebi mee gaafii maal jette haadha tiyyaa siirii itti hojjetamee jira jechuun haadha tiyya ka lammataatu itti hojjete haadha teeta lamadaatti hojjete ayyee yan haadha tiyya haadha ana deette abbaan kiyya dubartii lama qabaa ana deette hojjette tuun jechuudha abbaan kiyyaa tuun naa galee itti fufi haya isiin amma bakka xiqqoo haga xiqqoo hojjetakka akkana muraasa itti bamtee uummatakka yeroo qur'aanatti qaranii deematakka lashis jedhee bakka itti majabaatee isiin amma gara daaraa asiraa deemtee jirti namni ammoo jazaa rabbi makka falaadhii isaanii jedhamu haadhateen haati ofii nu waamsaa zakirra dhiisuu dandeenya nu waamsa waa takka godhuu dandeessan kaaduu amma beeyta isii yoo gartee siirii itti goote sheeka bira dhayxee itti goote amma laal ka siirii dhaqee nama godhu ka gartee godhuufis walumaanuu gartee nama kafarsiifti wanni kun sigalee tanaafumma isin gartee rabbiin irraa kafalaa akkasumatti gartee dhiisu wanni godhan hin jirtu ani ni yaani kaasee guyyaa guutuu bira jiraate isaa kan ati wanni reefu gaafatteefu ajjeesuufi irraa ana dorabbi irraa na gaafatu baay'ee kan irraa aatiin dandeessu ajjeesu dawlaa islaamaati sanuu sahabaa jee addu saahiri qatlun jedhanii gartee irraa dubbatanii akkasitti irraa dubbatan tanaafuu ati amma ummaa ta'eetiif raamata kadhadhu inshaallah rabbi raamata haa godhuuf maal godhan re maal godhan gaafii lammataa qaba
gaafadhu. Gaafa tokko azaananiif jedhu garuu ani akka azaananiif hin beekne. Maal jette? Maal jette? Gaaficha mee gaafichi naan galle. Haga azaananiif. Sooma jechuun haga azaananiif jedhan nyaatan waan azaananiif jedhu. Awol. Sooma naan gaa azaananii? Eegan haga azaananii ka'an nyaatan waan azaananiif jedhu. Sooma sana itti ooluu qaba moo qadaa deebisuu qaba? Ati gizee hirribaa kaatu kaazaaneen seene gizee ati nyaatu azaane sinjaa ammoo akkami mee himee kaa himi kaa sirritti. Ani gizee hirribaa ka'ee azaana ani gara sa'aatii beekee ta'ee nyaatee azaana jedhee taa'ee aduma ibsu. Ati hirribaa kaateetiin azaanne seetee nyaattee gizee ati azaanu jettee teessee laaltu masgidaa iqaamu jiran akkas jechuu feeti. Ati hirribaa gizee kaatu za'aa sin laalle jechuu. Za'aa sin laalle. Hin beektu. Sa'aati. Wanni kee kunni kukkutaati maal si goona saa kam goona. Ni kukkuta wanni wallahi neetworkii kiyya ta'uun beekee ta'uun beekan. Mee sirri dubbadhu. Hello. السلام عليكم. هلو. عليه السلام ورحمة الله. ما جيت؟ كافي كبدا. أيه. Gaafin biyya waa'ee tasbiida godhuun tun akkami sila haraayimo. Adiini tasbii da'iifa akka jirutti. Maal jedhe? Hadiisni tasbii da'iifa dhoorka hin jirtu qa. Da'iifa. Daa'ii shan. Ayyee. Isaa dhaabtan faayidaa qabda jira. Ma ayyee. Ma tabru. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف كان هذا خيرا؟ فيا الحمد لله. أشهد هذا سومنا متى يروم برا سما خطبان التين ده كل رب رتي كورب رتاهمو. آمين آمين آمين. سيني كم أبو بري درسي قدور مانك مرب رتاهنا نجاها. آمين آمين الله آمين. أكان أبو دعاء يقول مي. إيه كم أجيكا فتكم كواسي كواسي نمدا. غافر. يرو سومنا شيخا أبغى تو إفرتي جناب دي يا هذا كان أصلا إفرتي نرجن يوم هاتي جين فلات كلام نفسه يرو سومنا رفتي خيفر جناب دويت إيه سومنا رفتي أبغى تلاقى جسدي رفتي كمان كفتو إفرت جناب ده غيانا هاتي جوي فلات أكتر نجارات بودو خفرت نجارات غيانا مي رفتي غيا جيدا فرت أكرت ganama hiraabadhee rafeetiin hin agarre ganama yeroon dalagatti deemu ofirratti Umar akkam qabu qaama kee dhiqatteetuma salaatta jiidhee fira garti soomanni keessayyaa qaama kee dhiqattee salaata kee salaatta qaama dhiqachuu qabda. Subiin otoon hin dhiqatin salaata irraa koon qabu. No hin ta'u subii dura agarte moo subii booda agarte maati jiidha kana.
subii isirra janaabatin isina garre hoggana subii dura salaati tuman hoggan ganama kara inta'u subii dura yoo janaabdoyte salaata subii san deebisuu qabda dhiqattee irra deebisin salaata ko akkasi subii irra deebi'uu qabda ayyee shaafatan waan gaafa dhaggeetti galatoomee darbuun raajaa dheerase ayya abdurmaan fidi jaamboo si dubbisan uummanni wal dubbisuu feeta السلام عليكم دبستا السلام عليكم السلام عليكم awo dubbadhu nama biraatiif dubbadhu السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله نبي جبت أستاذ جير الحمد لله الحمد لله koy subi azana subi ganama irratti yeroo jalqabu allahu akbar jedhani nyaachuu dhiisa moo aga azani sun xumuramutti yoo nyaatan akkam inta'u allahu akbar jennaan nyaata yoo gartee siin dhiyaatin si galee nyaata dhiyeeffattee nyaachuun hin ta'u ittanni allahu akbar jedhe tama afaanii qabanii deemtu fan jechuudha taafaanii qabdunuma liqimsita taafaanii qabdu ni liqimsa ni nyaata taafaanii qabdu liqimsuu dandeessa nyaachuu dandeessa laalamma garaagarummaa laaladhu fakkeenyaa namni tokko azaana wayita gartee azaana allahu akbar jechuu eegale fifiigee nyaata qopheeffatee nyaachuu hin danda'u hanga azaana fixuun ni nyaadha jedhee taakka namni tokko yoommoo odoo nyaata jiru nyaachuu jiru odoo haadhugu jiru yootti azaanee waan harkaa qabu san ni fixa أكما حديث رواية أبو داود إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يدع حتى يقضي حاجته ويجوجه أكس اوكي بريدة أكس السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله يا غرابة كم لقى فيانا فيا الحمد لله نقامي أصلتك يا رب الله لكن والله بريدة ما شاء الله الشيخ قافي تكان كفا أيه والله مجيز عبدال والرب قرتي بجا خيس أنا ما قرت لك ربي نقرتي زي يا مال سيجار أيه شيخ سعودي عربية جرادا مقالة رابيت ما من مشوار بادية دي में और तो करते रफा बादियादा يا ديمته अचिराही मालक वही मालक अलग करने लिए अचिरा मालक अफिदू डगे मालक सुनोगवान डगे फूडे तेचिल लफा बादिया थी बक्का ने रास्ते फूडे सुनी डाबचू सुधा डेट मान अचिरा मालक सुन फूडे होते करारत उगवान अच्छी बेक करते मात अब के गाजर आने का तने डाबे मखीना मालक लफा करते दूरा मालक लफा कर मालक नंबर राइन की मुशवारा डगे नंबर राइन फूडे नंबर रा मालक फूटे ये फूटे malah ini malah gudda da akit tiap dan bawa cundan denya bakasuri tini soda de karang gudda ra de biya teman la vakamata la vagarse lagara kabdu tu make malah kasu gargar fode aye gargar bade aye malah kasu kina ta ko shuraba fi khobeti yatana iddu khayet sheikh khayet aye Soduma kamu tu mah biasa nanti dor ke malah gudda dia mu jadi tin malah ka khobe shuraba iddu khayet de malah kana mah mila nara dia mu gode malah ka cekai saja khayet
وقالت يسقرق لي شيخ ماكينة دي ماكينة قل في الأوجه ماكينة ما فيا ماكينة ما أنا عاريتي دي مو ماكينة نازل بودي هايا أسكاب واتك جرد أبي ماكينة أبي على خران الرابو وقلاني برات إيزا شيطان برا ناري دبدي مخينان كودي ده ماكينة كودد بطارية جلالي بطارية لا بطارية فول تايم ماكينة ناري واتك خريتي من الرابو والله هايا أكثر دمان كانت تاوجرو أو ربنا أكلمت أول ما لقى بكرتنا خيسة ما لقى ميلاد الرجال مجرد ما لقى تقول لا إله إلا الله كبجانيتي ما كواري ونقول ريالة رجت ولا وادي بشر ولا نجرد ما لقى نبتلى خيسة تقول بشر شاني أيه ما وان كان فرا فودو جيت ما نقاوا كذا تيادي ميلاد جل كاجن يفدو ما نماتي في جل سنتي زعجم أخران دي مجرد بكرتنا كاجن أيه أكيد يا شيخ ما لك بكسوني فوري ما لك يموت لي خيسة دي ماكينات بسم الله جابوا كده هايا ماكينات دلائل يا شيخ ريالي دي بيشانيز لا لا نكبا دبي ثاني كم دبي صورة مسجد الحرمي في مسجد الحرمي رجلا صورة مسجد الحرمي رجلا كابان الرجرتي حرمني نيس رجل الرجل كابا في مسجد الحرم غرتي مكة خنا رجلا مكة رجلا شيخ خلا إلا قبو موخي شاقب ده الله إله إلا الله قبو ريالة خيساين كبا خاتي غرتي دي بشن شني سن غرتي كابا في حرم مكة مسجد قبا سورة مسجد كبا خنا مطيادة وانت أنا كسبتو إذا تلين قول يا روس نتي قبان دي مجرى يوني تلين الرسل كم قاتلة تبو أبو الأور كان أجيتي من أتيجي يا روس أفقود أملي وانت نتيادة مالك وما وكرر أنت نبدي مول ثاني نيم بيها خب ما في وانت لما تجبوين دي مغير خيسان تاوجرا أنا ما في خبيتي جاب شراب غيدو حجرا تجيتي ميل تجرد دبرتي إلا أما ما نكتب الأسنيقة وانا تنزل نطفون والله عجائب وانا الدات الحمد لله وماتي بقى وانا عجائباتي مخينان خود الديق زياتي اتشيبافتي مدد فتي خاتي وما جايباتي والله ربنا كفروا قبا كاباس ميلان رديموني سنتو تنافو لماين مديو تنغرتي سجاجا كابا قبض الرتي سلاتنا إرنا جتنا جاني دبرسني وانا جايباتي أكسي لو شيء يمو بكلنا وانت في خانت لي يروس ردك جميت ما مدمي خرار دي مجرا زلقي وانت ميل على حديت حجت شو غياب عباتنا اللي مسجد الحرم كان من ما سنرت واجب والله قا إرام بيت واتلينا مغرتي بين توكو صدار راكس غوتي ونمان ربي غرتي ما خيناسن سي خاص وني ديف قا ربي ابيخو سن مسغرتي سو فيغاتي بافتي ما خينانا ريني خاته ما خينان دراني زهره خودد كما تجتو تيجو ربنا كفروا ايه مخينان درو دمتي ما مال اللي تاتي ايه مخينان هاري مندرو وكالو اللي تكتني راجل جيريجن ابشر وما جايب ربي سكرسي سي خير ان شاء الله نما براتي في اللي برنوتا تاتي بارك الله فيك ميلا ما الله كغرتي لا الا ابو في خيساو قال لا الا ابو فاكم غاسلا دبي جبتو يجو ميلا ردي مونيتو ايه بشيخ الله اله الا الله ابو الله اله الا الله ابو خد ما والله يكون ضرورة خاي ما لك دوبا لا إلا كبيتة على خاون على كينيا نتوم فرطة تناف شريعة الإسلام وني تجاري تناف ما ليني كرتة لا إلا كباتي أشوف باتا ويتة على خيزة أول سنتة سكراكي ده أول ده بيته ما ليني كوته سيقله تنافو نسنتان ضرورة وما سرنجر وما لك لا إلا كبيتة سكرا خيزة ومن نسيجل أنغورتني أبشر قلت إن شاء الله جزاك الله خير يا قلت إن شاء الله جزاك الله
Ayye. Hawaltu. Ajaiba. Nin dhaba jennaan maqaan laa yallaa dhufe. Ayye. Salaamu alaikum. Assalamualaikum. Waalaikum salaam warahmatullah. Kamu Syekh? Fayya alhamdulillah. Gaafii qaba. Ayye gaafat. Sheeka ol hunduma dhahee Ramadaanni nama hiikkataan ulfaa nadhoojee sagaliiti. Maal jette? Yani waggaa tokko tokko. Maali? Hoo ol si dhahee Ramadaanni nama jalaa hiikkata. Oowwiyoo si dhahe jechuukeeti? Laa waduun taane midhaanni ol horsidiyee jechuudha. Nyaanni okay akkam nyaanni ol baba'u moo? Yani afaaniin jechuu gartee kana asirra biratti ol na biyee gartee. Ol dhufee sirraa ba'e? Yani midhaan jechuudha. Midhaan wayaat fedhinnaateetiin miti fedhinnaateet na dhageeffadhu tokko tokko naatu walawwala waan ta'eef si'atu walawwala sittiin godhini naatu walawwaleeti yoo gartee nyaanni ol dhufee si'atu walawwalee gabbee fedhinnaa keetiin alatti waan ta'eef soomanni kan hin badu yani nama jalaan badu jechuudha hin badu gizee si'atu walawwal wayaati fedhinnaateetiini لا أكما فدي بني ملأ فدينا يعني بس فدينا كي دي مي فما فقرتي أتو ولا ملأ تريسي أتك سومن كم بد سومن الشيخ جافي لما فانا ما إلمو في الراحة حفاظه جزيرة مالي فدونا ما يكتجلن يعني إلمو في الراحة إلمو نمار راحته مثلا ورمزبات كذي كيف دو من مس ذكره فليتودع جاديزني من مس ذكر غيري نملك أمس على خبراتك إن جنة جاديزني تنافون نملك تقول إلمو إسايو دايفر رأي جيرتي آتي ودوني درام بدو وري درام بدجة مذهبا زنجة مذهبا ورا مذهبا قرتي جه تنافو شيخ محمد ولونيس علماء غرغدون أك قرتي ودوني أمنة إرادو بتن أكس تنافو دوني أب دي دنا يلا أكس Adi da jijjiiree karaatu nan danda'a. Akkas. Jeegaafilla. Nagee. Khalaas. Atu wala irra dhaabna bakka. Gee jiran. Gee bakka. Gee. Khalaas nageetti Abdurrahman waan itti dhaamtu qabda. Maal jettaa? السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم درت النجاة يا فيادا؟ نسمع. أيه. خلاص أيه يركن إن شاء الله. مني كم جرا. مني كم يتاني. أنت منته؟ ميكا منته. تربة منته. والله. جبهته جرت أقدر. ميكا تربة منته أيه. ما شاء الله وكا كسي جرخين إن شاء الله ولد ديبنا عبد الرحمن اللي نكم نجاة صومني كمي سنينجا نجاة تيجا إن شاء الله ولد ديبنا برو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته